Fulbana kudha sagal guyaan wiixataa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media. Cuunfaalee gabaasaa har'aan isinitti himaa. Cuunfaalee gabaasaa har'aa isinitti himuun kan isin wajjin turu Anna Rastam Mahmad. Jalqaba irratti cuunfaalee gabaasaa keenya kanarraatiif mata duree isaan isinitti hima. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen jila walitti qabaa gumii abbootii gadaa Oromoo fi jila abbaa gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolan durfamu waliin haalota sirna kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee bara 2018 irratti fuulleffachuun mari'atan. Gaaffii hulaa galaana diimaa fi buufata doonii Asab sirrii akka hin taanetti fakkeessuun yookaan qoosuun gantummaadha malee dhimma biraa miti jechuun ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Finfinneetti guyyoota itti aanan keessaa balaa lolaa fi sigiga lafaa mudachuu akka danda'u raagi haala qilleensaa akeekkachiise. Maaleeziyaan embaasii isiin Finfinnee ture waggaa 43 booda deebiftee banuu beeksifte. Matootiin cuunfaalee gabaasa keenya kanarraa kana fakkaataa kanneen biroos jiru hanga xumura sagantichaatti naa waliin tura. Bara 2018 karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen akka kabajamu gochuu keessatti qoonni abbootii gadaa Oromoo olaanaa ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen himte. Ayyaanni Irreechaa waltajjii jaalalli, araarri, tokkummaan, obbolummaa fi waloominni ittiin calaqqisiifamu akka ta'e himanii hawaasnis karaa dhimmoota kanaa hubannoo keessa galcheen ayyaanicha kabajuu akka qaban eeran. Irreechi hora Finfinnee karaa nagaa qabeessaa fi hawwata ta'een akka raawwatamuuf bulchiinsa magaalaa Finfinnee caasaa nageenyaa sadarkaan jiruun qophii gahaa taasisuu isaanii kantiibaan Adaanech ibsite. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa misoomni magaalaa Finfinnee sadarkaa kabaja ayyaana Irreechaa malkaa Finfinnee madaaluu irratti kan argamtu ta'uu kaasanii ayyaanichi karaa nagaa fi miidhagaa ta'een akka kabajamuuf hirmaattonni ayyaanichaa qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu akka qaban dhaame. Abbootiin gadaa Oromoo kantiibaa Adaanech waliin mari'atan kanneen biroos magaalaan Finfinnee ayyaana uummata addabaabayitti kabajaman karaa hawwataa fi adda ta'een kabajuuf bu'uuraaleen misoomaa dandeessisan karaa miidhagaa fi qulqullina qabuun ijaaramuun isaanii ayyaanota kanneen akka miidheessan ta'uu isaatiin kantiibaa Adaanech Abeebee galateeffatan. Abbootiin gadaa Oromoo kantiibaa Adaanech Abeebee waliin ta'uun hojiilee misoomaa kooriidarii fi bifa Finfinnee miidhagsan daawwatan. Oduma wal qabattuun Irreechi baranaa mata duree Irreechi ol ka'iinsa biyyaaf jahuun fulbana 24 fi 25 wal duraa duubaan kabajamuuf kan deemu akkaataa duudhaa aadaa eegeen haala ho'aa ta'een kabajuuf qophii xumuruu isaanii abbootiin gadaa dubbatan. Kanaan wal qabatee Irreechi mallattoo jaalalaa, tokkummaa fi sirna galateeffannaati kan jahan abbaan gadaa Gurmaa Baqqalaa cinatti ammoo yeroo ulfaataa bacaqii gannaa dabarsuun booqaa birraatti yeroo dabarruudha jechuun dubbate. Abbaan gadaa kun sirna kabaja ayyaana Irreechaa qophaasaatti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanitti galmeessuuf hojjechuun murteessaa akka ta'e dubbate. Bifuma wal qabatuun abbaan gadaa waldayaa Irreechi hundi garaagarummaa malee tokkummaan kan kabaju ibsituu walummaa mallattoo nageenyaa fi sirna galateeffannaati jechuun himan. Kana malees hariiroo uummattoota caalmatti cimsuuf ayyaana gumaacha olaanaa qabaachuu himuun Irreecha bara kanaa bifa addaan kabajuuf qophoofnee jirra jechuun ifoomse. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaatti gargaaran Piroofeesar Ababaw Ayyaalaw gama isaaniitiin ammoo ayyaanonni akka Irreechaa dirree irratti kabajaman nageenya, jaalala, tokkummaa fi hariiroo uummataa cimsuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu dubbatan. Hawwata turizimii fi dinagdee biyyaa guddisuu keessatti ayyaana gumaacha olaanaa qabu ta'uu isaa himuun duudhaa fi aadaa isaa eeguun dhalootaaf dabarsuun murteessaa ta'uu dubbachuu ragaan arganne ifa godha. Gaaffii hulaa galaana diimaa fi buufata doonii Asab irratti akka hin taanetti fakkeessuun yookaan qoosuun gantummaadha malee dhimma biraa miti jechuun ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Waajjirri ministeeraa kun sanbata dabaree ibsa baaseen dhimmi hulaa galaana diimaa dhibee biyyattii ta'uudhaan biyya guddittii tana xiqqeessee faayidaa isiin argama ji'oopolitikaa argachuu maltellee gadi qabee jira jechuun ibse. Nuti loltoonni Itoophiyaa dantaa biyyoolessaa biyya keenyaa eegsisuuf wareegama kamuu kafaluuf sakandii tokkoof duubatti hin jennu. Dhimma galaana diimaa ifatti waltajjii addunyaa irratti ka'uun baay'ee nu gammachiisee kan jedhus ergaan tun of keessaa qabdi. Hini hariiromsi guddichi Itoophiyaa wareegama dhaloota keenyaan dhugoomee miidiyaalee gurguddaa addunyaa irratti Itoophiyaa ol kaasee waamsisuu isaa nu gammachiisee jira kan jedhu ministeerichi. Dhimmi galaana diimaa sababni hin milkooyneef akka hin jirre sirriitti amannaa jechuunis akeeke.
Itti dabaluunis nuti qaama siyaasaa miti, kana jechuun siyaasa hin beeknu jechuu miti kan jedhu ministeerichi faayidaa biyyoolessaa biyya keenyaa mirkaneessuuf jaalannee fedhii keenyaan yeroo wareegamnuuf beeknee ta'uu shakkii hin qabnus jahan. Kanaafuu gaafiin galaana diimaa fi buufata doonii Asab sirrii miti jechuuf namoonni yaalan gantummaan alatti sababa quubsaa qabaachuu hin danda'an jechuunis akeeke. Holaan galaanaa Itoophiyaaf barbaachisaa ta'uu qaamoleen mootummaa yeroo fi iddoo garaagaraatti carraa argatan fayyadamuun ibsaa turan. Fakkeenyaaf muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad eeyba kitaaba mootummaa ida'amuu jiru irratti haasawa taasiseen Itoophiyaan karra isii ni qajeelfatti kun waan hafuu miti kan jedhee fi Itoophiyaan hidhamtuu ji'oogiraafii taatee turtii lammiin jiru kan du'eedha jechuun dubbatee turuunsaa ni yaadatama. Itti fufuunis Itoophiyaan nagayaaf dursa kennaa hiyyummaan falmitii karaa bahumsa barbaachisuunis ni qajeelfatti jechuun kun waan hin hafneef obboleeyyan keenya kana hubatanii mariidhaaf of qopheessuu qabu jechuun waamicha dhiyeessee ture. Gama biraatiin pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Atsiqasillaaseen walga'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaa irratti galaanonni hambaa waloo dhala namaa ta'uu kaasuun galaana diimaa fi garba hindiitti biyyoonni dhiyoo jiran hundi tajaajila walqixa irraa akka argatan waamicha dhiyeessee ture. Seerri idila addunyaa holaa galaanaa akka hambaa waloo dhala namaa ta'uu fi mirga walqixaa argachuu fi itti fayyadama biyyoota hundaaf wabii ta'uu ibsa. Kun immoo biyyoota biroo waliin ta'uudhaan dhugoomuu qaba jechuun yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Niwuyoorkitti gaggeeffamee ture irratti dubbate. Itti dabaluunis biyyoonni kamiyyuu sababa teessuma lafaatiin carraa holaa galaanaa dhabuu akka hin qabne ibsuudhaan kunis yaada barreessan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres baatii hagayyaa keessa yaa'ii sadaffaa biyyoota guddachaa jiran irratti dhimma holaa galaanaa irratti Turkmeenistaan Awaazatti gaggeeffame irratti dubbateen kan wal fakkaatudha jahame. Dabalataanis aangaa'onni olaanoon ministeeraa ittisa seenaa fi rakkoolee nageenyaa kaasuun Itoophiyaa holaa galaanaa akka barbaachisu kaasuun isaanii ni yaadatama. Daarektarri olaanaan ministeera dhimma alaa fi tumsa waraanaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachoo Itoophiyaan galaana diimaa keessattuu buufata doonii Asab fayyadamuuf kutannoo akka qabdu cimsanii dubbachuudhaan holaa galaanaa qabaachuun mirga seenaa fi dhimma lubbuun jiraachuu akka ta'es hime. Kana malees callifnee miti kan holaa galaanaa gaafachaa jirru kan jahu Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuun sababoota gurguddoo akka walitti hidhaminsa seenaa Itoophiyaa Asab waliin qabdu seera idila addunyaa dhimmoota teessuma lafaa ilaallatan dhimma lubbuun jiraachuu fi yaaddoo nageenyaati jechuun kaase. Finfinneetti guyyoottan itti aanan keessaa balaa lolaa fi sigiga lafaa mudachuu akka danda'u raagni haala qilleensaa akeekkachiise. Dhaabbanni raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa guyyoota itti aanan keessa Itoophiyaa naannolee garaagaraatti rooba idilee ol ta'e kan roobu yoo ta'u kunis balaa lolaa hamaa uumuu akka danda'u beeksise. Koomishiniin ittisa balaa magaalaa Finfinnees odeeffannoo kana dhaabbata kanarraa fudhachuu fi dhimmicha hordofaa akka jiru ibse. Obbo Daasisaa Xoonaa Daarektarrii qorannoo balaa dhaabbatichaa haaluma kanaan sababa rooba idilee ol ta'uu maluun balaan lolaa fi sigiga lafaa dabaluu akka danda'u akeeke. Kanaafuu lolaa fi sigiga lafaa dabalatee balaawwan biroo hawaasa mudachuu danda'an irraa of eeguun fi balaa hir'isuu irratti hubannoo bal'aa kennuun barbaachisaa ta'uu fi kan irratti hojjetamaa akka jirus ibsame. Kana malees balaa irraa barachuu qabnaa kan jahan obbo Daasisaa Xoonaan hawaasni qajeelfamaa fi of eeggannoo qooda fudhattoonni dhimma ilaallatu kennan fudhatanii hojiirra oolchuu akka qabanis dhaaman. Balaa hir'isuu malee guutumatti dhaabsisuun akka hin danda'amne cimsanii kaasuun haa ta'u malee sababa bokkaan guddaan guyyoota as deeman roobuu maluuf balaawwan mudachuu malan jahamanii eeggamaniif of eeggannoowwan bal'aan taasifamaa akka jiru hime. Maaleeziyaan imbaasii isii Finfinnee ture waggoota 43 booda deebiftee bante. Waajjirri ministeera alaa biyyattii ibsa har'a baaseen imbaasiin biyyattii Finfinnee jiru fulbana 29 bara 2025 kaasuun hojii jalqabuu ifoomse. Aangaawwan olaanaa waajjira ministeera alaa Itoophiyaa miidiyaaf ibsa kenneen Maaleeziyaan bara 1982 irraa eegaltee imbaasii isii Finfinnee jiru sababa wal dhabdee dippiloomaasii mootummaa Dargii waliin tureen cufamee turuu ibse. Maaleeziyaan imbaasii isii Finfinnee jiru banuun kun ammoo walitti dhufeenya biyyoota lameen jidduu jiru jabeessuuf akka tahes ibsame. Ministeerri Haajaa Alaa Maaleeziyaa tarkaanfiin kun carraawwan dabalataa uumuuf keessumaa walitti dhufeenya uummata biyyoota lamaan jidduu jiruu fi daldalaas cimsuuf oolaa jechuun ifoomse.
Eegaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa arraaf jennee walitti qabannee kan hanga ammaa ture guyyaa guyyatti cuunfaaleen gabaasaa akkanaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula feesbuuk keenyaa foloo godhuudhaan yuutuub keenya sabiskiraayib godhaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan tura.